باي سعيد انا لك Rabas. Rabasati kan rabas. Sikap sabar dan Bar mesha ira di bar mesha di lati. Iru pakai sejuta tadi sama. Mesha ira di bar kuda kau rabas. Awak nanti kita. ada betul betul bas Awak kan ram basi ka pun mesha ira di bar kau saat dia cu. oh ada betul betul ka Babs. oh Sudah sadis. Minum sadi tadi itu. Awak tadi ram basi ram basi ka. wallahi aku bang hadi sikap sabar sikap ada betul Awak kan ram basi ram basi ka. oh Meja ini mau ngara singa turun kisah sedar. Awak sini di naik je. bas Beres. Mal berarti bas bas Awak tahu je. mal berarti maal god asii gabbaadha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota kabajamtoota keenya jiriirtu isin jecha kan musliimaa kan kiristaanaa kan waaqeffata bakkuma isin jirtatti salaamanne kiyya laggee fi gaaraan qaxxaamuree bakka isin jirtan maratti isin akka isin jecha har'aan tan ammoo deebi'eetiin jira viidiyoon tuni viidiyoo lamadaatii tan mistira Usmaa'il waan jira hunda akka itti liinaan gabbaas hunda waan hin jirre waan kaa'ee Yuusufillee isaatu tumsise jechuun na fakkaatee jechuun saayiba inni ammoo saayiba eenyuti saayiba Yuusuf jechuun saayiba Yuusuf ta'eeti ammoo inni jechuun waan kana Yuusuf maqaa balleessuudhaaf waan kana Yuusufitti hinaaffaa jechuun waan jaamuni beektan jedhi yaada kabajamtu daawwattoota keenya hinaaffaa jira akka keessatti waa hundaa'u nuti qorannee adda baafne waan jiraatii fi waan hin jirres haqa jirus waan silaa deemamaa jiraatis akka haanni lafa jira hijibaan akka deemamaa jiru akkasitti jechuun Usmaa'il irraa barre jechuun mistira kana kajalaa baase hundi isaatu mucaa dubartii intala dhalaa suntu mistira Usmaa'il kana baase jechuun sagalee namarratti qabamsa illee isaatu dubartii sagalee dubartii liinaatiin wal fakkaattu jechuun waraabee mucaa saniin Abdullah irratti ergii jeen liinaan akkana itti irratti ergitee jettee jeeyidii irratti ergi jeeni mucaan akkasitti sagalee waraabdee narratti ergitee jechuudha sagalee nama birootiin naa qaba ittiin sagalee sana irratti ergitee sagaleen suni sagalee liinaatiin wal fakkaatti jechuudha saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya akkasitti har'aan tana jechuudha Usmaa'il mistira isaa hunda waa inni silaa balleesse hunda Yuusufillee isaatu ijoollee nama tumsisee jechuudha mushaaraan si oofaa hottoo akkana jeetti bilbichise akka itti tumsisee jechuudha waan kana maaliif akkana goote jennaaniin ani hinaaffannatti jira hinaaffan maalii ati dubartiin taane dhiira maalitti hinaaftee naayin Abdullah yuutuba sanii maaliif jechuudha isaa kanna jecha jawurra kadhaabbateef maqaa na balleessuudhaaf yookiin maqaa Yuusuf balleessuudhaaf waan kana hundaa hojjete waan kana ammoo Muhammad jala deemee qoratee mistira kana jechuudha jalaa baase jechuudha jalaa baase daawwattoota keenya sirriitti viidiyoo tana dhageeffadhaatii hanga dhumaatti ilaalaatii akkasitti jechuudha waa hundaa'u adda bartanii jechuudha saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya ani akkasittiin irraa baree jechuudha waa hunda irraa baree ani ammaan tana Yuusufillee Muhammad waadana naqee Yuusuf bilbilee yaame kootuuti barii saayiba kee waan jiru irraa bari jedhee Yuusuf mana keessatti dhohisinee jechuudha eegee isaa haasofsiifnee booda Yuusufitti as bee jechuudha akkasitti dubbiin isa qabdee kana deemu wallaallaan jechuudha isa hiinee jechuudha firraa gallakkifnee jechuudha achuma dhiifnee jechuudha saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya halaqa kana hafide hundi isaatu Usmaa'iliitu waan kana harka keessaa qaba Usmaa'iliitu waan kana akkana godhu jira jechuudha malee hanga amma dura shakkamaan hatama waa jalaa hatame nama hunda shakka jedhanii jechuun akkasitti nama hundallee ni shakka saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya Yuusufiin ani yoon an si dhiise nagartaa ati edaasin naqa yeelchiteeti mana taa'u jirtaa jee Yuusufitti baallamata saniifuu viidiyoo tana jechuun Yuusuf itti baallamachuu baatus galman geenyeef karoora isaa suni akkasii mistara isaa Muhammad jalaa himee waa hunda jalaa diigee jechuudha Muhammadiinis illee ati leeshitti waan akkanaa tana akkana goote jechuudha akkamiin na baallaqta akkamiin waan akkana na himta akkamiin waan akkanaa tana leeshitti mistira kiyya na baaftanii naaf isin ganaadha walii teenyaa jee namni numa waa godhus hin jiru jechuudha viidiyoo sanii akkuma mata duree agartan kana viidiyoo tana irraa waraabne ani jechuudha mistira isaa asirratti haasoo kanatti irratti isin haasoo jechuudha haasoo amma isin haasoo kana anaatu irratti isin haasoo akkasitti ani Yuusufii fi Liinaallee walitti araarsee jechuudha anilleen dhiifama Liinaa itti balleessee dhiifama gaafadhaa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya akkasiin isin jaa asumaanuu viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaalaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh khairra jiraadha Yusuf serga Sinarga
Maal jedhee seera? Dhaqeetti liina wajjin deemeti duubara keessatti kootu nan jenne. Isaa dhufte mana duuba. Yuusufii sirra ciisan maal asii godhan? Yusuf Jeesu. Awwa sitti qadaratanii deemuu wal keessaa qabdan ajjeesuu dhuftanii. Dhugaa addaan baafachuuf. Najjeesa dhufte. Saratan kan jira bukkate. Dhugaa hubachuufin osoo ciisaa jiru. Dhugaa na ta'e maal inni qo'ee duuba ta'e. Wannummaan atin liina waliin wanta tarii. Situ fidi naan jedha yoo wajjin qabu situ fidi naan jedha. Eessatti fidi? Saayiba kiyya jetteetiin galaafata dhuftee argallee. Dhugaa jirtiin. Maal godhuuf fidi siin jedhan? Fidin beekan waan itti fidi naan jettee. Dhugaa jirtu himi. Hin beeku kan dhugaa jiru. Daf. Kun maal daleeta? Daf. Maal si dabun? Meelaan. Maal keeti? Gurra kana ni gartaa. Ni Awwa gartaa. na dhiisa kaawwa na dhiisa. Ni gartaa gurra kana. Maal keeti? Ooyi bakka tana malee waraanu. Maal keeti kun? Maal si dabun ni beekta. Dhugaa hime. Dhugaa yoo Isa duuba isii wajjin Dhugaa jirtu sitti walii gaafatan jiru. Ani eessatti isii fidi siin jedhan? Isii fidi naan jedhe mana Maammadii. Ana fidi siin jedhan? Mana Maammadii ciisaa jiru. Ma Yusuf. Isa ati Hin beekan isa waddee deesin najjeesa dhuftanii. Hin beeku. Kalaas. laa dhibee jiru. Karaa ni waan ajjeetu. Isuma. Awwa isaa dhuftee ciisaa jirtaa miti. Wanti ati kana wanti ati na gorsaa jirtu. Awwa harka wal keessaa qabdanii dini kana najjeesa dhuftanii arallee. Deengatti as kuru kuchiifte sittan qade ammas tabiraatti dabaluu dhufte. Baay'ee tabiraachuu dhiisiti. Uummata musawwara teena jedhee san keessa harka qabda. Ani asatti ni harka qaba. Hin qabdu asirra. Si wajjin jira. Oljiin. Ani sitti ni Oljiin siraa hin gabbuusu gurra kana oljiin. Oljiin. Dhugaa jirtu kanuma bar dhugaa jirtu kanuma. Muna dhiisa kaawwa na. Sayyaan. Akka fiim. Ijoollee duubeedha. Himi haa siraa hin Awwa gabbuusu. ijoollee san natu ergee ture. Si erge. Natu ergee ture. Maal godhaa ergite? Dhaqaatii tiin caccabsaa jedheen. Yusuf. Isa erga. Hayyee liinaa laatu ni oofte. Liina natu ka fidi naan jedhe ka isuma fidi naan jedhe. Laa. Kanaafuu liina si fudhachuu deema. Liina akkamittiin fudhadha liina? Duuba isa caccabsiifte qa. Isumaan naa fidi naan jedhe. Waan biroo maal faa godhaa jiru? Wanni biraa wanni godhaa jiru tokko mun jira. Nama biroo dafee baasee nama dubbii harka harka qabu godhee. Oomuun jira wanni godhaa jiru tokko mun Daf. jira. Daf harkas baasee. Dubbiin harka namni harka keessaa qabu hin jiru. Aboo dafee baasee karaa kata gaarii lubbuu sana keessatti sajjisaati. Awwa na dhiisa awwa irraa eegaa kaagaraas. Akka keetii kanaa bar gowwaan Oromoo maqaa balleessu jiru jaartiin dhalaan hin jirtu. Safeeffadhoo. Awwa tuun dayu ani jaartii namaa tuun Iyyaa isaa jaartii irratti namaa. barate. Isan na erge maama isan na erge. Aboo biyya Osoo hin jecha kan kee fudhadhe dhageeme. Siitu na erge ka. Osoo hin jecha kan kee fudhadhe. Akka waan erga osoo jecha kan kee fudhadhe akka waan ofii kan keetti fuudhee diba. Jaartii namaa safuu. Akkamitti ofii fuudha akkamitti ofii fuudha. Yusuf ati maka Akkamitti na ergineeti nyaama dhufteeti na jeesisi dhufte. Dhugaa addaan baafachuuf kan hin dhufeef. Dhugaa Waan biraa. jara wajjin jirtu jechuudha. Jara wajjin mana wal kuma qabne. kana guutuu liila mana rani dalage liila mana rani dalage. Boo. Liina maasin jedha. Boo jaartii dhiiga qaqqabatiin gaadheeru. Isin na rani Ibba dalage. ida'ame. Ibba ida'ame. Maal jedhaa? Ibba ida'ame. Jaartii dhiiga qabatiin. Ate rafaa tokko ta'uu Yusuf waan inni qabuun takka takka qaba nama dubbii tana fakkashi waan inni keessaa qabuun takka isaa baate. Homa hoo Usmaana. Ish kana waliin jiraachuu manna wallahi billahi. Mataa gayyaa ta'e. Namni kana. Boo. Saahiba tarata kana fakkaatee ni warrummaan maal naan jedha amma biyya maarreedha minaa. Dafa iyyee ol si gol. Maal jechuudha? Ol si Namni qabii kuusante. si gol. Sekunde ne garami kana. Si gol. Garami se kata. Aboo ol si gol. Aboo ol si gol. Si gol. Ciisi ma beeti gad. Ciisi nyaata feeti. Akkas irraftee. Me akkamittiin ciisa. Aboo akkatti jirtu sin beeku bara. Abra se mtaseos. Waa. Oh. Ciisi yoo beeti. Kana najjis. Dafi meeyyee daf. Maal godhaaf Usmaan maal godhaaf itti ergite? Maamada waan itti baallaman. Awwa Muhammad illee ka Muhammad isuma sanuu manu isaatti. Fidi mana ture. Musa mana isaa ciisaa jira. Maal eessa jiraa jira? Mana isaa ciisaa jira. Baasi. Amma garuu inni dhufeetti ni nagaraamatu dhufus. Baay'ee isaa idanallee. Rabas. Amma isaa inni garaa dhabii si gasaa. Rabaa isaa. Cabsaa baasa harka Bar fayyada. meeshaa dhiiraati bar meeshaa dhiiraati. Dhiirummaa keessa jirtu adii sammaa. Meeshaa dhiiraati bar kudha akkatti darrabaa. Awwa na dhiirti kaa. Adabatu gottaafa. Baasi. Awwa kana irraan baasii kaa kun meeshaa dhiiraati bar kama sa'aati jechuudha. Boosi adabatu gottaa egaa. Kobsi. Oh. Fidas saadis. Inumaa saadii dhadeeti Awwa baay'ee. awwa tare kana mati irraan baasii kaa. Wallahi kuma hedduu si cabsaa si gottaa. Adabatu. Awwa kana mati irraan baasii kaa. Oh. Mee daa'imummaa kun garaa si nyaatu rabbii kee sodaadhu. Awwa sitti dinaa jedhayu. Baasi. Fidas. Maal godhaa fi Bos. Bos. Waliif taa'u jirra. maal godhaa fi Maal goot? Asii gabbaadha. Jaartii dhiyeedhaa bilaashii na Sababni qixaachisuu namtichi jirtu sababii maali? Yusuf. Gaaf tokko illee asii gad baatanii. Sababii Yusuf na jaartii na qixaachisuu jirtu.
Yusuf eega Yusuf illee. Isa sababa kiyyaan isa isii tumsiisu akka isii Yusuf jettee wanni na isillee mootuu maali wanni na tumsiisu mucattii sana wal quba qabdan mucattii abdallatti kiyyuu ta'a. Ayi bayyoonni biraa fuutiin tala san beektaa tala sagalee ni irratti qabdata. Quban qaba ishii. intala san quba qabda eenyu akkasiin akkas gootu godhe Akka Abdallaan hin aarree fi sagalee sannati sagalee dhalaa biraa irratti qabsiisa. sagalee dhalaa biroo waraabdee Yusuf ture be sagalee dhalaa biroo waraabdeeti akka Abdallaadha akka Liinaadha jedhetti intala sirriitti ergitee intala sun ammoo narratti ergite jechuudha maaliif sababni kun Bultii teessan diigulga. bultii teenya deeguufe Maal keessaa kan? wasi namni dhageessaniif Dubbii qabaa akkam? xiyyaa kana amma badiisaa takka takkatti dhageessaniif amma mana kana gadi immoo madaafaraa fuudheetiin madaafaraa keessa gakkaayisu majiraa kana Akkanaami. madaafaraa keessa gakkaaya achiin booda fuudheetiin ammaa keessa haa ta'u ammaa keessa haa itti hayyee wanni biroo daf Tanuma waree kun jira. waan biroon jirtu Wanni biraa. daf akka keellaalu makatta haadhu si taa'e daf hayyee tabaaf jirtu illee as baas nama dhiiraallee harka keessaa qabu kawantaa dafii Namni dhiiraa tokko ittiin jiru. Isin maal tolii gale? Sima qofatu shira kana taphataa jira jechuudha. Dura viidiyoo waliin dalan isaan bichaa Mahammad akka jaarsaa ta'eetiin inni harka keessaa qaba. Mahammad Mahammad keessaa qaba dhiisi Mahammad harka keessaa qaba siibar waan garte qareenii daf daf Isuma kana malee wanni biraa jiru. Oona dhiisaa kaaqala caalaan baallee harka keessaa qabdi. caalaan qabinni Caalaa isa saahiba kiyyaa sana. ni beeka Usut Mahammad Mahammadis ni beeka. ni beeka Mahammad isa Ni beeka. Isas fidee dhufta qammee. Bideelli nu baawara. Akkana jaalala nu ol godhu xiqqoo jee mee xiqqoo ol godhu ture akka keellaan oromoodha ol godhu xiqqoo gowwaa akkanaa kana faan ho'isin hameeta ol godhu akkuma itti caalaa ni beekta bakki ni dalagu eessa dalagu ni qabdaa boo suuraa isaas boo Isatti hin beekan caala fi jinni inni. ati suuraa isaa ni qabdaame naa dabali suuraa isaa ammaan qabee fide isaa Yalla. akkas yookiin bakka jiru garteemi Anaasi deema. ganama boru araba wajjin si of Yalla. na geessite bakki inni jiru Taayib yalla. tamaam Tamam. Waliif galee? sii galaami akkas ciisi gala ati laala amma dawaan kee ture dawaan kee gartee amsoolaa kana dhowwaa kana wajjin amsoolaa kana wajjin sukkaamse asuma teesse hin kaatu Oliif jirra. Ayyee jedhama. boo harakaatan godhin gala Malee dhaadetta. eega dura Karaa. yalla ciisa akkasumatti ciisa akkasumatti abbaa takka bakka tana lafaan kaatu bishaan fideetiin gubbaan sirra naqaa sii galaami Aboo albee shonkurtii tanaan takka wanti godhu wallaahi haakima fedhu. Anuu haakima dhaqee fayyima. dhiisate amma deemisi Xiqqooma keessa gadi hin dabarsu hammuma si bicha. laa amma bishaan baaldii guutuu nuufiti Wanti inni na godhee kanaa olee yaa. us bakka si finnu ni jira akkasiiti ni fidda micaa amma keessa Warra wajjin. amma irratti bilbilta fiti fiti akkanatti naal kun oola adeero hidhan kee gartaan gurra qaje Gani alaa'u. akkasumatti ciifte bishaanuma kana keessa akkasumatti ciifte Bishaan qal'aa illaa ka bishaanii. akkas hotta haa ta'u akkasuma kotta taa'u isa akkasumatti Haa akkamatti. bakka tana lafaa sossoode hottu isuf dhiisi haa ta'u hottu isuf dhiisi Wata taa'u. gattaa hottu akkasuma bultee danee nuti asuma si bira ta'e jee qamaan